oduu ammee ayyaana irreechaa hora Finfinnee guyyaa har'aa onkoloolessaa 5 bara 2025 kabajamaa oole irratti humnoonni tikaa biltiginnaa dargaggoota adamsuun hidhaa jiru. Diroonii fi lafoon uummata akka baalaatti harcaasaa kan ture biltiginnaan guyyaa ulfoo fi kabajamaa guyyaa ayyaana irreechaattis gochaa suukanneessaa kana raawwachuu itti fufeeraa jedhame. Guyyaa har'aa uummanni miliyoonaan lakkaa'aman bahuun ayyaana irreechaa kan hora Finfinnee kan kabajan yoo ta'u, guyyaa borii ammoo kan hora Harsadee ni kabajama. Humnoonni tikaa biltiginnaas nama uffata suuraa artista Haacaaluu Hundeessaa qabu uffatee dhaqe hunda namoota keessa deemuu qabanii hidhaa jiru jedhame. Sirni nama nyaataan biltiginnaa artista Haacaaluu ajjeesisee haqasaa ukkaamsee amma immoo nama uffata suuraa isaa qabu uffatu funaanee dhabamsiisaa jira jedhame. Akka kanaan dargaggoonni guyyaa har'aa uffata artista Haacaaluu uffatanii irreechaa deeman magaalaa Finfinnee fi Bishooftutti humnoota biltiginnaa kanaan butamanii achi buuteen isaanii haga yoonaatti akka hin beekamne maddeen himaniiru. Waggaa waggaan uummanni Oromoo malkaatti walgahee araaraa fi nagaa kan kadhatu yoo ta'u, biltiginnaan ammoo nagaa kana booressuuf hidhattoota isaa bobbaasa. Dargaggoonni butaman kunneen suuraa artistii qaroo Oromoo Haacaaluu Hundeessaa waan uffataniif qofa jumlaan qabamanii achi buuteen isaanii dhabamsiifame. Yeroo ammaa kan dargaggoonni magaalaa Finfinneettis ta'e magaalaa Bishooftutti qabamanii achi buuteen isaanii hin baramne yeroo gabaasa kana qindeessinettis dargaggoota butuun kun akkuma itti fufetti akka jiru maddeen keessoo himaniiru. Namoonni ayyaana kanarratti hirmaachaa jirtan hundi quba akka wal qabaatanii fi odeessaalee jiru mara miidiyaaf akka laattan isin gaafachaa oduu kana sheer, laayik, sabskiraayib gochuun obbolaa keessaniif sagalee ta'aa jenna.